waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen marichi bifa gaarummaa qabuun adeemaa akka ture himeem dhimmoota tokko irratti marii marsaa kanaatiin waliigaluu hin danda'amne jedhe. Abaa'oo waboon gama isaatiin marii marsaa jalqabaa adeemsifamaa ture dhimmoota ijoo irratti wal hubannaan jiraatus dhimmoota siyaasaa furtuu ta'an irratti waliigaluu hin dandeenye jedhe. Wal waraansa Oromiyaa keessa jiru karaa waaraa ta'ee fi nagaatiin xumuruuf gartuuleen lamaanuu marii itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti waliigaluun gartuuleen lamaanuu ibsa kanaan beeksisaniitii jiru. Kana malees rakkoo jiru karaa nagaatiin furuuf kutannoo qabaachuun irra deddeebiin ibsaniitii jiru. Dhimmoota jajjaboo marii kana irratti dhiyaatan keessaa tokko mootummaa waloo hundeessuu kan jedhu akka ta'e miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaniitii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo Oromiyaa keessaa furuuf paartiilee siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an kanneen akka ABO, KFO fi paartii badhaadhinaa dabalatee kaanis itti gaafatama fudhachuun mootummaa waloo hundeessuun qooda fudhachuu qabu kan jedhu akka ta'etu himama. Marii marsaa jalqabaatiin yaada kana irratti falmii fi mariin qaamolee lamaan gidduutti geggeeffamaa turuuf garuu yaada kana irratti marii marsaa jalqabaa kanaan wal hubannaa xumuraa irraa akka hin gahamnetu hibarame. Kun maraan martoo waraanaa keessaa bahuuf kan gargaaru ta'uu himuun kanaaf ammoo wal amantaan akka jiraatu paartiileen Oromiyaa keessa socho'an mootummaa waloo hundeessuun filannoo bilisaa faqa qabeessa ta'etti deemuu qabuun yaada jedhu kaasuun addeeffameetii jira. Qaamoleen lamaan mariin dabalataa akka barbaachisu waliigaltee irra ga'uu haa ibsan malee yoomii fi eessatti geggeeffama kan jedhu garuu hanga ammaatti hin ibsamne. Hayyuu seeraa idil addunyaa fi dippiloomaatii kan ta'an obbo Baay'isaa Waaqayyaa mariin ABO fi mootummaa gidduutti guyyoota 9 adeemsifamaa ture marii milkaa'aa ta'uu himaniitii jiru. Obbo Baay'isaa Waaqayyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimmoota nagaa buusuu irratti waggoota 30 oliif hojjechuun muuxannoo bal'aa nama qabanidha. Obbo Baay'isaa Waaqayyaa muuxannoo dippiloomaasii biyyoota adda addaa keessatti qaban giddu galeeffachuun haala marii ABO fi mootummaa gidduutti deemaa ture irratti BBC Afaan Oromoof xiinxala isaanii kennaniitii jiru. Akka isaan jedhanitti mariin ABO waboo fi mootummaa gidduutti adeemsifame akka Afrikaatti marii yeroo dheeraa qaamolee wal dhabdee qaban gidduutti taasifamedha. Qaamoleen lamaan ilaalcha faallaa fi yaadama siyaasaa walirraa fagoo qabaatanii guyyoota 9 marii wal hubannoo geggeessuun isaanii sadarkaa marichaa fi dhimmoota achi turan adeemsa wal dhageeffachuu gaarii kan qabaataa ture ta'uu agarsiisaa jedhan. Obbo Baay'isaa Waaqayyaa marichi osoo wal hubannoo gaarii fi wal dhageeffachuu hin qabu ta'eetiin turtii sa'aatii 24 yookaan guyyaa 2 keessatti xumurama ture jechuun muuxannoo isaanii irraa xiinxala kennaniitii jiru. Marii kanaan milkaa'aadha jechuu ni dandeenya gaaffii jedhuuf deebii kan laatan obbo Baay'isaa Waaqayyaa eeyyee milkaa'aa jechuu ni dandeenya jedhan. Akka isaan jedhanitti wal fakkaachuun ibsa qaamolee lamaanii turmaanni marichaa fi qaamolee lamaanuu biratti iccitiin qabamuun ajandaalee mariin bakka sana ture wanti inni agarsiisu mariin milkaa'aan adeemsifamuu fi waliigalteen raawwatamuu isaati. Marii marsaa duraatiin waliigaltee qaamolee lamaanii eeguun waan sirrii hin turre kan jiran obbo Baay'isaan sagantaan siyaasaa adda addummaa qabuu fi tarsiimoo qabsoo isaanii walirraa fagaataa kan ta'e yaadota akka salphatti isaan araarsu qabaachuun cimaa ta'uun beekamaadha jedhu. Haa ta'u malee mariin marsaa duraa kun haala baay'ee gaarii fi abdii qabuun xumuramuu isaa wantoonni agarsiisan jiraachuu ammoo dubbatu. Qabxiilee marii kana irratti waliif galanii fi kanneen irratti waliif galuu hanqatan himamuun baatos wantoonni akka shakkiitti dubbatamaa jiran hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa Oromiyaatiif fedhii qabaachuu ABO waboo fi hidhannoo akka hiikkataniif gaafachuu mootummaa waanuma ta'uu qabu ture jedhu ogeessi kun. Qabxiileen kun yoo hin kaafamin sirmaayyuu marii siyaasaa jechuun ulfaataadha kan jiran obbo Baay'isaan gamni lamaanuu gaafii fi haalduree isaaniif dhiyaatuuf deebii kennan akkasumas waan itti waliif galan ni qabu jedhu. Addatti gama ABO wabootiin gaafiin hidhamtoota siyaasaa hiiksisuun gaafiin dimokiraasii fi bilisaa dhiyaachuun waan eeggamu yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa ammoo heera biyyattii irratti hundaa'ee waliin dubbataa jedhan. Fedhiin araara buusuu fi siyaasaa walii galuu qaamoleen lamaan agarsiisan hedduu kan abdii namaaf kennu ta'uu ibsanii marii marsaa lammaffaa yookaan ammoo itti aanuun wantoota amma irratti waliif galuu dadhaban irratti carraan waliif galuu waan jiruuf uummanni dhiibbaa geessisuu akka itti hoos gaafataniitii jiru. Gama biraatiin abbaan taayitaa misooma mootummoota Afrikaa bahaa yookaan IGAD
bu'aa marii marsaa jalqabaa ABO WBO fi mootummaa Itoophiyaatti gammaduu ibse. Abbaan taayitaa misooma mootummoota baha Afrikaatti hoogganaa olaanaa kan ta'an Dr. Warqinaa Gabayyoom gareen lamaan wal hubannaan mari'achuu eegaluun isaanii fi walamantaan uumamuun marii marsaa lammaffaatiif abdii gaariidha jedhaniiti jiru. Marii ABO WBO fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifame kana Taanzaaniyaan galma qopheessite. IGAD haala mijjeessuun Norweey fi Keeniyaan jidduu taa'uun jaarsummaa dubbataniiti jiru. Hoogganaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoom qaamoleen lamaan yeroo barbaadanitti waajjiraalee keenya kan barbaadanitti fayyadamuu danda'u jechuun ibsaniiti jiru. Gama biraan ammoo ibsa qaamoleen lamaan baasan hordofuun aangawoota mootummaa dabalate hayyoonni xiinxaltoonni siyaasaa fi rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa adeemsa marii araarichaa irratti yaada qaban qoodaniiti jiru. Ministeer Deetaan Ministeera Nagaa Obbo Taayyee Danda'am yaada fuula barruu isaa irratti barreesseen mariin araaraa fi nagaa eegaluun gaariidha. Dhimmoonni suuta marii itti aanuun walii galaman jiraatus haalli ture dansaadha jechuun bu'aa maricharraa argame qooddachuu ibse. Obbo Taayyeen itti dabaluunis jalqabuun marii araaraa mataan isaayyuu walakkaan xumuramuu isaa walqixa jechuun marii marsaa itti aanuun haalli kanarra fooyya'an uumamuu akka mulu abdii qabu barreessee jira. Hayyuu siyaasaa xiinxallaa fi qondaallee olaanaa kaafaa Obbo Jawaar Mohaammedes bu'aan marii kanarraa argame gaarii erga jedhee booda bu'aa marii marsaa duraa irraa argame kana of duuba deebisuurra qaamonni lachuu of qusachuu qabu jechuun akeekkachiiseetii jira. Mariin araaraa marsaa itti aanus dafee eegalee waliigalteerraa akka gahamuuf deeggartoonni gamalachuus ta'e uummanni dhiibbaa uumuu qaba jechuun milkaa'ina marii araaraa kanam arguu akka qabu dhaama. Akkasumas rogeessa miidiyaa hawaasaaf xiinxallaa kan ta'e Walaabuu Jiloo mariin waliigalaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi Itoophiyaa gidduutti eegalame gaariidha jechuun Oromiyaan wal nuun hanqattu dhaadannoo jedhu kudhaamachuun barbaachisaadha jechuun qaamonni lachuu garaa bal'achuu fi aantummaa akka walitti agarsiisuu qaban dhaameetii jira. Ilaa fi ilaameen waggoota dhiyoos Oromiyaarraa fagaate deebisanii itichoof mariin waliigalaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi Itoophiyaa gidduutti eegalame gaariidha jechuun itti ba'aa marii kanaa miidhagsuuf naamusoota hangafaa dagatamuu hin qabne irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedheen amana jechuun barreessiiti jira. Itti dabalees naamusoota dagachuu hin qabne keessaas tokko Oromiyaan wal nu hin hanqattum dhaadannoo jedhu kudhaammachuun barbaachisaadha jedheetii jira. Xiinxallaa fi rogeessi siyaasaa Yaayyaa Basheeres yaadotuma armaan olii deeggaruun gama lachuun dhagaa wal irratti darbachuu fi wal balaaleffachuun adeemsa marii eegalame hin tumsu jechuun qaamni kamuu gufuu marii nagaa kana ta'uu akka hin qabne turtii Oromiyaa miidiyaan neetworkii waliin taasiseen ibseetii jira. Qabsoon waggaa 50 olii marii torbee tokkoon hin furamu osomaa ta'es akka uummataatti kan nurraa eegamu mariitti akka deebi'an qaama lachuu irratti dhiibbaa gochuudha malee qaawwa bal'isuu hin qabnu jechuun kan barreesse ammoo barsiisaa yuunivarsiitii Dirree Dawaa muummee diinagdee Dr. Abdii Ahmedii. Rogeessii fi xiinxallaan siyaasaa Yaayyaa Bashiir marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame karaa qajeeltoon akka xumuramuuf dhiibbaan uummataa jiraachuu qaba jedheetii jira. Yeroon irra jirrum yeroo itti wal sakaallee tokko tokko kuffisee darbuu miti kan jedhu rogeessi kun mariin kun milkaa'ee Oromoo fi Oromiyaan boqonnaa itti aanutti akka darbuuf gumaachuun ga'ee nama hundaati jedha. Marichi paartiilee siyaasaa Oromoo magaalaa keessatti ukkaanfamanii jiraniif abdii akka ta'utti milkaa'inni isaaf haa hojjennu jechuun dhaameetii jira. Marii marsaa jalqabaa kunis haala gaariin goolabamuu isaa ibsanii qabxiilee kaafaman keessaa kanneen bulfaman ammoo marsaa itti aanutti waliigaltee ni argata jennee amanna jedha. Wal waraansa waggaa 5 booda sadarkaa idil addunyaatti qaama sadaffaa hirmaachisuun rakkoo isaanii furachuuf qaamoleen lamaan marii eegaluun isaanii abdii haaraa ta'een uummata Oromoo gammachiiseera jechuun dhimmicha irratti turtii Oromiyaa miidiyaan neetworkii wajjin taasiseen ibsee jira. Xiinxallaa siyaasaa Yaayyaa Bashiir. Wal waraansa waggoota 5 kana booda yeroo duraatiif amma qaamonni lamaan jechuun qaamni mootummaaf qaamni waraana bilisummaa Oromoo dubbii kana karaa nagayaan fixachuu qabnaa kan jedhuun gara gabatee araaraatti dhufuun kuni tarkaanfii akka malee jajjabeeffamuu qabuu fi hamilchaa ta'eeti natti mul'ata. Egaa waggoota 5 dabran kana 2018 yaaliin godhame sun milkaa'uu dhabuurraa kan ka'e gama waraanaatti garagaluudhaan wal waraanamaa ture. Amma immoo ammallee karaan waraanaa kun nun baasuu jedhee qaamni lachuu
gara araaraatti akka kennachuun kun waan uummata Oromootiif dhugaadhumatti oduu gaarii. Tarkaanfiin kun tarkaanfii jajjabeeffamuu qabu ta'uu kan ibsu Yayyaa Basheer Oromiyaan nagaa akka taatuuf araara kana milkeessuuf ga'ee keenya haa baanu jechuun dhaamee jira. Marii Zanzibaartu ilaalchisuun yaada kennaniin marichi kan boqonnaa duraa ta'uu ibsaniin waan abdii namatti horuu fi milkaa'aa ture jedhaniitii jiru. Marii araaraa marsaa jalqabaa kanarratti wanti itti argatames wanti ammallee hin argataminis ni jira. Garuu iddoo kana gahuun kun mataansaa tarkaanfii murteessaa jalqabaati jedhamee itti gammaduuf hamiluudhaa fi jajjabeeffamuu qaba jechuun danda'a. Qaamoleen lamaan siyaasaa Oromoo keessatti murteessoo ta'an lamaan kun jechuun ABO WBO fi badhaadhinni salphatti waliigaltee isaanii eeguun ni cima waan ta'eef qabxii mari'atame hundarratti takkumaan wal ta'uu qabu jechuun sirrii miti jedhu. Qabxiiwwan kaafaman hedduu irratti wal hubannoon jiraachuun ibsame yaadota murtaa'e irratti waliigaltee dhabuun jiraam waanuma eeggamu waan ta'eef marii itti aanu irratti dhimmicha gadi fageenyaan akka wal mari'ataniif dhiibbaa gochuutu nurra jira malee ololaan burjaaja'uu nurra hin jiru jedham Yayyaa Basheer. Kanaafuu gareen lachuu warri mootummaa deeggarus warri gama waraana bilisummaa Oromoo deeggarus gara giddu galaatti dhufuudha qaban malee baay'ee moggaatti bahanii dhagaa walitti darbachuu fi araara kana akka waan gufateettis uummata hubachiisuu jira argaa jirra namoota tokko tokko dhagaa gamaa gamanaa walitti darbachuu kanatu waraana kana amma ammaattuyyuu hammeesse waan ta'eef kana booddee garuu xiqqoo chaaptara kana jijjiiruu qabna boqonnaan amma wal hadheeffannaa fi humnaa wal mo'achuu fi afaan jajjabaa arraba jajjabaa walitti dubbachuudhaan wal mo'achuu kun boqonnaan isaa akka darbe hubannee kana booddee karaan nu baasu gara nagaatti gara afuura nagaa garaa walii bal'achuu afuura akkanaatu afuura nagaa akkasitti Oromoo keessatti dhalachuu qaba yeroo ammaa malee waan deebisee yaalii jalqabame yaalii araaraa jalqabame kana gufachiisu gara wal hadheessuutti deemsisu deeggartoonni gama lachuu gochuurraa of eeguu qabanii kana arguurraa anis komiti namoota baay'eetu. Tumsi qajeelaa ta'e qaama lamaanuu ni barbaachisa kan jedhu Yayyaa Basheer wal balaaleffachuu fi quba walitti qabuun hin barbaachisu jechuun hamma danda'ametti waan gaarii dubbannee araaramuun qaamolee lamaanii fedhii uummataa akka ta'e agarsiisutu nurra jira jedha. Mariin siyaasaa kun babal'achuun paartilee siyaasaa karaa nagaan qabsoo adeemsan kanneen biyya keessatti ukkaanfamanii fi waajjiraaleen isaanii cufamee jiruuf haala rakkisaa keessa jiran hammachuu qabas jedheetii jira. Waanuma ifaa ta'eef uummanni garaa fayyaa fudhachuu danda'u tokkoon caasaa jiru keessaa itti dabalu jechuudha. Akkuma reefuu jedhee waraana bilisummaa Oromoo qofa miti adda bilisummaa Oromoo magaalaa keessatti iggitamee jiru jira. KFO'n jira. Jarri kun hundumtuu siyaasaa mormii keessa jiru waan ta'eef jarri kun hunduu adeemsa kana keessatti dabalamuu qaban. Warri keenya warri waraana bilisummaa Oromoos afuura kana qaban yookiin hawwii kana qaban mataa isaanii qofaan waan negoosheet godhaa jiranus natti hin fakkaatu jechuudha. Kana garaagarummaan waan kana lamaan ilaalamuu qaba. Gama biraan KFO'n kora geggeessaa ture booda ibsa baasee jira. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jirus kan dinqisiifatu ta'uu ibseetii jira. Ibsa ejjennoo miseensota koree giddugalaa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO walgahii marsaa lammaffaa. Koongireesiin Federaalaa Oromoo walgahii idilee isaa marsaa lammaffaa guyyaa Eebla 27-28 Bashan akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee ardaa caffee araaraatti gaggeessee jira. Nuti hirmaattonni walgahichaa marii keenya keessatti kora sabaa lammaffaa KFO hordofee adeemsa sochii marii bal'aa fi gadi fageenyaan gaggeessine booda kallattii fi tarsiimoo dhaabni keenya hordofuu kennee jira. Xumura walgahii idilee irrattis ibsa ejjennoo qabxiilee armaan gadii qabu baafannee jira. Tokkoffaa gabaasa raawwii hojii koree hojii raawwachiiftuu KFO bara 2014 fi aga 15 jaarmaa keenya sadarkaa biyyaalessaatti morkataa cimaa gochuun qabsoo uummata keenyaa hangahuu kan isa taasisu ta'uusaa ni amana. Lammaffaa marii araaraa yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa naannolee Tigraay, Beenshaangul Gumuz, Gaambeellaa, Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yaalaa jiru bu'uuraan waraana kaabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa tureen wal fakkaatuun marii nagaa fi araaraan
akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa ture. Dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'ee waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammannuu fi deeggarruudha. Qaamoleen lamaan wal waraansaa keessa jiran maayii irratti gara marii nagaa dhufuu isaanii ejjennoon KFO dursi akka kennamuuf qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfanna. Sadaffaa, mariin nagaa fi araaraa gaggeeffamaa jiru akka milkaa'uu fi nagaan waaraa Oromiyaatti akkasumas Itoophiyaatti akka dhufu gochuuf marii fi waliigaltee qaamota wal waraanaa jiranitti aansee dhimmoota walxaxoo siyaasaa uummata Oromoo ilaallatan irratti humnoota siyaasaa Oromoo irratti hafan hirmaachisuu akka qabu, dimokiraasii haqaa fi misooma hiikoo qabu ummatichi kaasaa ture haala deebisuu danda'uun qabu ejjennoo keenya ibsina. Araarri dhugaa itti fufiinsa qabu akka jiraatuu fi waliigalteen irraa gahamu hojiitti hiikamuun mirkaneessuuf sirni bulchiinsa hooggansaa fi jaarmiyaalee siyaasaa hunda hirmaachisuu qabu ilaalchisee godinaalee Oromiyaa ajjeechaan seeraan alaa hidhaa fi qabeenya mancaasuun humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti gaggeeffamaa jiru akkasumas hidhaa baasanii ajjeesuu fi humnaan ukkaamsanii dhabamsiisuun ajjeechaa fi dararaan gama hundaan uummata keenya irratti hunda hammatee fi akka Oromiyaattis ta'e akka biyyatti dursi kennamee hin furamu taanaan rakkoon siyaasaa kana caalu nu saaxiluu waan danda'uuf uummanni keenya dammaqinaan tooftaalee qabaa. Malaamaltummaa fi hojimaata badaa ilaalchisee akkuma mootummaan amanutti malaamaltummaan biyyattii gara boollatti dhiibaa jira. Malaamaltummaa falmuu kan danda'amu akka aman koree dhaabu osoo hin taane hirmaannaa uummataa amanamaa ta'een malaamaltummaa sadarkaa hunda irratti sirnaawaa ta'aa dhufee akka dhaabbatu mallaqa ummata irraa nagahee malee akka warqee laga dambii akkaataa ittisuu fi bu'aa uummataa naannoo kabajuun ta'uu dhabuun miidhaan hamaa gahaa jiru akka dhaabbatuu fi uggurriin sochii fi to'annaan hin barbaachifne oomishaalee qonnaa kan akka qamadii, xaafii fi jimaa irra kaa'aman waan ta'aniif miidhama uummataa fi diinagdee biyyaa irra gahe itti gaafatamummaa guutuu akka qabuu fi rakkoo uummataa hir'isuu furmaanni yeroo gabaabaa akkasumas yeroo dheeraa akka itti laatamu ni gaafanna. Torbaffaa, yeroo dhihoo asitti paartii aangoo qabatee akka mootummaa Oromootti lakkaa'uun humnoonni hordofsiisudha. Badii paartiin Bilxiginnaa hojjete kan itti gaafatamu mataadhuma paartichaa namni Oromoo sababaa kanaan maqaan kaafamuun isaa sirrii akka hin taane fi ololli jibbaa akkanaa atattamaan dhaabbachuu akka qabu ni gaafanna. Dhumarratti uummanni keenya tokkummaa isaa cimsee obbolummaa saboota biroo waliin eegla 28 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa Finfinnee Oromiyaa. Tolee kabajamtootaam daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii Oromiyaa tibbanaa keenya har'aatiin marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti Taanzaaniyaa odola Zaanzibaar irratti geggeeffamaa ture marsaan duraa xumuramuu irratti xiyyeeffachuun qophiin isin biraan gahaa turre kan hanga ammaatti daawwataa turtanidha. Torbaan qophii biraatii walitti deebinaa. Torbaan milkii haa ta'u.